Eenyuudhaati? Lalisaa. Aanni aloo nama dhansee. Eenyuudhaati? Hattuudha. Maanaaf akkuma nama hojii guddaa akkuma nama dooktarii barateetti hattuudha gaatta gaja kee guutte. Hojii mini? Hojiidha maal? Hojiidha. Dhugoo maali? Injiineerii barattee dhabdi kana hojii kana argatte. Maal jechuudha? Maali injiineerii mana ijaaramitiire? Kun immoo mana diiguudha waan ta'eef tokkodha. Mana diigee? Maal qodaan keessa jiru kanaan saamamnaan manni diigamu wajjin maaltu wal caale? Maal waa dhokkotiin gaddisiisu barataa kutaa 12tiif. Ngufteere? Aanan kufaree annan galee malee maal kufee? Atis akkuma koo jechuudha. Shooftaa koo obboleessa argattee naan jetture. Tasgabbaay maalan kufeen? Mucuu dhaatteere. Darboo darbeedha. Gondar Yuunivarsiitii nagee malee. Siluma shakkeen yeroo mati dhufteen shakkeen. Maal shakkite? Maal abbee guyyaa miti halkanii wanni cimeera. Isaayyuu guyyaadhaan baatanii qabattee deemta. Amma guyyaadhaa? Alaaga! Ogummaa barataa kutaa 12. Namni guyyaa fi halkan adda hin baafne yoo jiraate barattoota kutaa 12 fi dhukkubsattoota hospitaala Maanu'eel qofadha. Dhuguma jettee kanaa. Jaruma bira nageettee baanda shaakaluu dhufte kaabbee akkuma abbaa tsaayee kana shukkaara fa'aa. Yoo abbaan tsaayee? Maali abbaa tsaayee beektoon isaa ollaa keenyaallee mana mara gullee mucaan isaallee handaaqoo nagadu. Anaan beeku. Maali damballaashillee yeroo baay'ee illee qumxaa kana baafata. As safara keessa nuudhaam. Anaan beeku. Anuun beekumsoo taa'ee qaban. Taa'ee maal afaan duwwaan si dhaabemti kottu taa'e rakkoon qabu. Taa'ee. Ani sodaati maal manuma kee akkuma mana keetti yaadi. Kada maali noondu baatirii keessa amsa dhuga maal amma guyyaadhaaf akkami mee hojiin akka miree ammam turteetti erga hojiinatti qacaram jechuun koo of qacarte hammam guutte. Tureedhaan siin jedhe amma xinnoo bubbuleedha. Haali eeggaddoo tiraansiima fudhachuun kee hin gaddamtiire maal? Maali gaa xinnoo? Haali ilaaloo si dhuguma natti mi maal? Nama jalqabaa kotatti sirraan jalqabaa jira. Maali inni fagoo maalii jiraan jedhee man? Soo dhuguma keetti fagoon jiru asuma si bukkeedhaa kaadii. Maali ijoollee wajjin barattu ijoollee hojiin lafatti lammite irraa jalqabdi mana miti. Diinni durmee manaa jalqabadha. Diinni amma ijoollee wajjin barattu ta'e. Ammati maal fa'aa qabdare? Aanan qaba. Waa tokko hin qabdu? Ofii magoon qaba no. Ofna yaadachiisin mi'aan ofirraan fadheen jiraadha. Waa tokko iyyuu hin qabdu? Dhuguma hin qabu. Anumaan fudhattuudhaan siluma ona gaddisiisaa turte manoo. Yeroo man si arginu maaltu na qabeenya. Yeroo kun amma kana lafatti gubdee na jiraati. Haali hojii meeqa dhiisee akka nuti beektaas? maalanoo? Hojii qabdaati? Taa'uun hojii miti maal? Taa'uun hojiidha. Dhaamsi qabaatanii. Dhuguma barataa kutaa 12 mati. Maali mee? Idduma gaarii si natti uree idduma gurguddaa isaa deemtee nattuun jedhamanii. Kaalsii faattaa mana biraan kaalsii fataa. Anoo gaashuma waan qabdu natti fakkaatti gaafa ilaalu manuma kee gaafa ilaalu waan xinnurraa jalqabu wayyaadha. Aloon ati beektu jechuudha dhugumaatti firee hidhate. Ituu ta'e maal guyyaa man baatirii ibsattee deemtaa abbee. Halkanuun cimee hojiin hin cimee dhumu. Halkanii cimne riba xinnoo na rakkisaa beektaa gargar. Xinnoo riba kanatu. Dhuguma maal dhuguma soomaatu irriban jaallattu ta'ee hin kuftaa. Isa mana namaa afaan deemee rafadhe yaaddaa kana fedhen guyyaadhaan hojjetta.
Hayi dhugaa na gaddisiifta mootii man. Antuun si ta'ee iddoo gurguddaa isaa deemee nata. Iddoo gurguddaa moo deemee? Ollaa kan keenya kanamee jijjiiru. Jechuun jiru akka koosmeetii malee. Ana bira dhufte kaalsiidha. Kanaaji dabtarii fa'aa iskiriiptoo fa'aa taare. Isumaan duratti baradhee darbee jira malee waan tokko jiru. Iddoo gurguddaa yoo deemu naa ture yaaddaa kanaaf jedhanii. Akkasii isaati. Mana fayyadame maali? Ani tuuna teeme guyyaa tokkotti sooramaan hin jiru. Ammati waa tokko hin qabduree mana kana keessa. Isuma argitu dhoowwe. Kunoo lafuma jira kornisiidha. Kanumadha. Na gaddisiiste. Garaana nyaattee haadhooko. Garaana nyaattee na gaddisiiste. Na gaddisiiste anoo manuma kana keessa. Natti baadhu. Nan gaddee ofii koofis nan gaddee yeroo gosan sitti balleessuuf. Uumaam. Waanuma ta'uu qabu. Moo maal taateeti moo jilbaayyaa haduu jalqabdee? Keessan bahin kaan. Kuusaa moo hin dandeessaa bati dhugaa. Keessa hin bahin siin jedhe. Meeqaan bitte kanaa qabalee dhalaa tuyi. Maalan bitaa? Abidii wanta itti maanni. Maalan bitaa? Duroo bara ijoollummaa keenya ishee ittiin taphachaa turredha. Bayi ani moo shugguxii nan seemee. Haali si ani moo shugguxii magaalaa. Shugguxiidha. Haali isa wayyaa ittiin taphanne dur qaban ture man kan. Xinnummaa gootti ittiin taphachaa ture. Waan abbii shugguxii na seesanii. Fincaan karaa lama fincaa'ee ooluu. Shugguxiidha. Babaali isa waliin jabbaddu Oromoo wayii dhaamati. Attu beekamti hannuman beeknumna hannuman beektu mati. Oromoon hattuman qabu. Dhuguma Oromoo? Attuma jedhamu beeknumna. Kanaaf bareetuu ishee kaaniiti ati anoo yeroo mati guyyaadhaan dhufte hattee yeroo itti guyyaadhaan baatirii banattee dhufte Oromoo wayiiti garraamii wayiiti hannan beektu. Maafannaan jedhama namni kun hannan beeknu. Hannas kadhaas hin beeknu. Beeknu. Dhugumaam. Kottuu anumee maaf wajjin hojjennu? Hojjennu? Kottuu yaa gallaa hin beeknu ni nan barsiistooti. Kun maayinni anis annee bitannaa kan barbaanne ijoollee fa'aa yeroo isheen taphattu karaarraa harkaa bunnee bannee naannoo. Kun shugguxiidha. Kishtiin qabatu. Akka shugguxii kun maali kun shugguxii miti? Yaadi akka shugguxiitti yaadi. Jechuudha. Waan qabdu baasi. Dhugaadha waan tokko hin jiru. Si barsiisaan jiramni yan? Anoo naannatu hin seenu. Wajjin hojjennan naan si barsiisaan maal keenata maal kaalsiyoon qabdu maal nata nanki. Iskiriiptoo nata dabtarii nata. Anoo dhuguma maali. Soon jaallattutu mattee dabtarii biriitu mattee iyyuu. Amma garraamummaa makoo oromummaa makoon si barsiisachaa jiran. Dhuguma hannan beennu. Hin barra. Haa ta'u. Amma yoomitti hatamaa jiran. Waan qabdu baasi. Hoo ani qabalee sumate. Na faana jiru wanta hin jedhu. Waan qabdu baasi. Waan qabdu baasi. No. Akkasin jedhaan. Akkasin jettu. Hattuudha bakka hattuu gadi taatee fi akkasinitti qabu. Maaf bee waa yaadema hattuu waan jeenye nyaatu. Jechuun isaa sodaadhaaf. Fayida maal jennee yaade beektaan hojii kana wajjin hojjennu iyyuu qabeenya namaa seeraan ala to'annoo ofii keessa galchachuu. Hattuun to'annoo qabeenya namaa to'annoo ofii keessa eeyyama abbaa qabeenyaa malee of harka galchachuu. Yoo inni maqaa isaatti jijjiirre yoo. Gabaabsii gabaajitti goone. Gabaajitti goone keessatti. Qaama goonee qabeenya namaa. Qaama goone qabeenya namaa fe'a abbaa qabeenyaa malee. Ofii keessa galchachuu. Of keessa galchachuu. Kana godhana. Hannaaree kun wajjin hojjenna. Wajjin hojjennu. Afaan duwwaa teessine. Waanuma tokkoon barbaadee jiru. Haa ta'u. Haa Yoona aannan fiduu deemi aannan fa'a. Urgoo faanaa fiduu deemi yoona kun. Dhaqeemmoo akka hoolaa naan qallee. haa dhoobo. Afaan gogaa teesse. Hojii fadhu. Maalidha kun? Bishaan maaltu jira ree?
gooftaaf galatu kanumadha kan nabitiin qabu bishaan. Mi'aayee kan hin qabne. Oromoon aannan nama baasadanii maannatti bishaan natti fiddure. Inni duraa fe'u. Dur maal goona? Gaafa isheen bishaan kadhattu aannan laannaaf fiti maal? Ammaa dhagaa nutti deebisuu jalqabani. Kanaafuu kanuma dhugi. Dhuguma dhugi. Hali artifishaalii dhattee natti hin deettamsila. Dhuguma kana booda ijoolleen dhugi. Goona ree waan miidhaa bakkee kanatu argite waan ittiin jiraannu dhabne. Bishaanuu yoo akkanuma duwwaa qabdaa miti mana keessa. Dhuguma. Siifata nagaddisiisti siifata. Haa ta'u dhugi. Galgala dhuddee. Wanti mi'oofne yoo jiraate bishaanuma duwwaa. Iraatii keera dhuddee mul'ata. Dhuguma. Qoy gaasa ammoo maal goona taa'e. Baadhee taa'u. Nan dhufaati. Baadhuu taa'e. Haadha kaadhu maalu kaadhu. Rakkoon qabu. Qusachuuf ta'anidha kan dhunna. Dhugaa. Kuni. Ormaan tokko si galu. Atunti dhugaa. Ittiin qusachuuf. Si jalaadhuma kaadhu. Kanuma dhagaan kanuma akkas godhaa. Angaarra irraa kana nyaadhu. Quftee. Kanuma. Kun nagaddisiiste. Kana booda wajjin hojjennaa hojii. Guma maa. Adaraa haa ta'u. Kana immoo taanaan ijoolleen gaafa isheen taphattu harkaa bunna. Dhaqi bishaan kee kaadhu kottu. Si jalaadhuma. Kan dhufa. Haadha obboleessa ko natti tolta mootii amaluma keen jaalladha amanu. Garraamuu keen jaalladheenu. Dhugumadha Oromoodha qaba garraamiidha nun hamaa namarratti yaadu namuma tume hamaa nurratti yaada malee. Sagalee mobaayilii koo kan taate. Ankoora kun ankoora. Gadhiisin jedhe. Gadhiisi. Kana dhaabi. Amma wajjin hojjenna hin jenneenu. Ankoo seen kisi keessa kaadhi bilbila koo seen. Ay garraamummaa keenya amma ol darbee dhufutti. Ankoon see kisi keessa kaadhi. Ankoodha. Maalli kan kee? Kun kan keedha? Kun footoo koo miti kun? Weelpeepperii kun footoo koo miti kun? Ankoodhatti fakkaate malee anuu fuudhu si jalaa fuudhu yaadeemu. Ay garraamummaa keenya. Naafiti. Naafiti. Maal seera? Firiisin jedhe. Maal seera? Naalaadhuun sin jedhe. Maal? Yoona lubbuu koo yuuna keessaa fuuteettan. Baasi lubbuu koo. Naafiti. Naafiti. Maal seera? Firiisin jedhe. Maal seera? Naalaadhuun sin jedhe. Maal? Yoona lubbuu koo yuuna keessaa fuuteettan. Baasi lubbuu koo.